دعاء والجالنا أمو يومتي ركنا والجالنا جلكين أرى مامي بالبلتي سيدي أبدأ أجي فكون أسر راش وأنا سيسنجد أجي فكون ميكو أيروتا كدش موج from Sadifam Zara دعوة جرتامي Zara tiya ilmoti ya maluma sikode wana kana na dage sister. Abba ke hodu gwanjala ke hodu gwanjirachu fisete. Abba ke lega disisu ka tamale siralle jiraten. Siralle hafena man taw Zara tiya mal kulinatti jabate harmeti oromatti lena iya ojet. Ho fille yusuf jabate mali fuan karasa itanakan. Mal to siyade Zara tiya please karakana yade. Rabbi nisim dabin ofisin labina tilmo daima. ilmoti ya naddan silalen be ku zarati ya please rabbi haka ta eje fula rabbi dabini khas kaitana hinde min afani usi bawsan toiba bisham mata daga do fitina ki zara rabbi to kocha jedi rabbi olane sani jedi rabbi to kota esi ume sani jedi وانا جمت اما اللي قلبون تيابات وانسبيرا دابدا حقا سيتو يا ربي سيفي بي ودت كيس جرا يا لي سيغونا المان ورمو قالي كان ودو قبض فرح ما كان هي دين تنما سيدا ما يرقاتا تي كيسان لي سي بالبلا سغلل لي سي كا هجرا مدين نچته متات هنا بقى كي اكمتا بانك سمي اني كان من اذا من ما سين تو ديس كيف فولا دي كدو دندتا بليز فولا دي كدو دندتا بشان يوسف رجعتي بشان دو جزارة بليز ربي صدق دائما دلتي كابون بيتات كابديتا وجرا يو كانوا جالتو كاباكي جالتو ستاتي بليز كايتي نما ودالا دي كسبنت ولدو بركنا ودالا فولا دي كدو بشان دوغي اوف تسغبيس وانا كانت دي بتنا سين بليز زارا بليز أرجعني أجوجرت شيء ناف كنت أسيفو رومدا دامان جراتا غلطو مرفادا فرومسن مكا المغوتيتي دوغا بوچا زارا كنا نرجين مغالو مكانا كيس جرانا رومو مغالتين بردوان تاتف ركو نمني كتدن دمتي كبوبا إيسان بينو نتمو سرت سمبينا وانا سنتاتي راوتم دمو باركيس إلوس تاتي ilmaan oromoo rakkatanii fi nama rakkate hunda bira nama jabaa akka dhaabataa jiru nama baay'ee namni isaa abdatu hawaasni abdatu guddaa inni guddaan Zaaraan kabajaa maatiin as keessa jiru kanneen ilaaltee sheexaana isii keessa jiru kana keessaa tasgabbaa'uu qabdi. Gama biraatiin alhamdulillah magaalaa Adaamaa keessas kan jirru akkan diaasporaa keessa jiru san humna guddaallee nama deeggaruu qabnus waan humnaan barbaachisiifu deeggartoota ta'amma deeggarsa sirratti gaafatta kana akka hawaasa magaalaa Adaamaattis taane nama magaalaa kana keessa jirus taane qaamalleen burus dhufneesis dubbifneesis gaafanne rakkoolee madda kan kenne gurguddaan keessattuu akka magaalaa Adaamaa kanatti namas cinaan dhaabbanne malee si furamuu qabu salphaatu jira haqa dhugaa rabbii rakkoo mana jireenyaa gadi fageenyaan qabattu kun tooftaaleen itti rakkooleen kun sirraa itti furamu guddaatu jira waan ta'eef deeggaramuu qabda. Gama biraatiif inni kunis barbaachisaa waan ta'eef gama biraan dhugatti itti hin deemamne. Abbootiin qabeenya Oromoos jajjaban jiranii kan nama yaalan jajjaballee jiranii kan nama miskiina karallee fuudhanillee jiranii gargaaran hin jennu. Ija keennan harka keennan qabne itti finnee namni kun yaalamuu hin danda'amu dhibamaadhaa rakkataadhaa gargaaraa jenneeni manneen yaalaa kan akka Riftibaalii yooyyaa kanaatiin kaaftullee manneen biras Nuurinaatis manneen akka Dooktor Godaanaa fa'aas namoota alaa turantu jiranii akka deeggaramtu isa kana mootummaa hawaasa wajjin fi namoota barbaachisoo beekamoo magaalaa kana keessattis dhageettii guddaa qabnuuf itti daballee waliin yaalli kan keetillee akka cinaa dhaabbattu rakkoon mana jireenya keetis akkasi cinaa dhaabbatu si gargaaruu dandeenya waan ta'eef ilmi namaa wal hubachuudha waliin beeknu magaalaa kana keessa taanee rakkoon kun kee hanga sadarkaa kana irraafne hanga ammaatti sababa imimmaan ati boottuuf barreessan ture namoonni nu argitanii jettan
Galatoomaa eessa jirti bakka feetee jiraattu adreesii isin jirtu ammoo anuu kenna. Halkanuma kanaanuu kaanii bira dhaabbanne inni gaafataa turre waan ta'eef. Kanaaf isinitti hin dheeressu nutis hawaasni magaalaa Adaamaa jaarmiyaa mataa isaa qabna waan ta'eef hawaasni si cinaa dhaabbanne tasgabbaa'e. Hawaasa uummata alaa akkatti si ba'u kanas ka keessa jiru kanas tasgabbaa'iitii ilaaliti. Si cinaa dhaabbannaa deeggarsi alaa isii barbaachisuuf si godhamuu qabu. Jiraatu itti hafufu. Magaalaan Adaamas hiyyummaa guddaan qabdu. Miskiina baay'ee gargaarame miskiina baay'ee keessatti jira. Wal hubannoo dhabuu fi akkaataan itti namni itti wal hubachiisu barbaachisaa jechuu fi mubee ulfaadhaa siifan iluu ulfaadhaa baay'ee isin beeknaa baay'ee isin kabajnaa baay'ee isin abdanna waan ta'eef jecha isinitti hin dheeressu isin gama keessaniin deeggarsa akkaataa barbaachisu itti deema. Garummoo siifuun keessattuu sirriitti beekina fakkaate guyyaan boruu adreesii iddoo isii bilbila nuuf kennite. Qaaman dhaqnee ilaallee waan barbaachisu cinaa dhaabbannaa. Uummata kanaaf immoo abbaa jaalattuuf dhimma. Naannaa poostaatiin na fakkaate. Zara akkasumaami naannaa poostaatiin. Zara. Adreesii bilbilaa keessannaa ergaatii qaaman dhaqee laaqla. Okay. Zara. Tasgabbaa'e. Bakka jirtutti himpilisaabe. Tasgabbaa'e sheexaana kana dhiisi. Ifkaa jedhaa roobsan. Obsaan beektaa ergiif bikka no. Seefuu ati naa ergi adreesii ammas deeggarsi ammatti si barbaachisaa yoo ta'e ammumattis deeggaramtee namni cinaa akka jiraatu namni bira jiraatu. Ila osoo namni bira dhaqeetiniin tasgabbeesseenii ammaan tanatti sheexan amma isiin keessa jirtu kana fuula dhiqatuu qabdi kaateetiniin bishaanis namni osoo bira jiraate addoo fi jirti. Osoo halkanuma kana namni bira gahuu danda'u jira. Rakkoon qabu. Namni beektan adreesii si fuulii bilbila qofa naa kennaa keessan naaf ergaa. Mandeeggaraan. Mee warri monitoraa maaloo mana naa sirreessaame. Roomsa. Ndagaa iluu. Zara maa ittiin bakka jirtu kun sitti namatti illee namni jiru kun illee wayii fuutu bira ta'a. Bakka jirtu itti meenatti jira. Namatti bakka jirtu eessa akka galtu. Adaamaa jira barri iluu Adaamaa. Adaamaa bakka kam beekuu fedhanii? Adireesatti miidhaa namatti Adaamaan guddoodha. Adireesatti bakka kana jira bakka kana akkana. Mee warri monitoraa naa sirreessaa gisee tokko adaraa rabbii. Gisee tokko suuraa kiyyan naa sirreessaa gisee tokko. Keessannaa argime si barbaada. Zara guddisee. Ano hostii wayi. Maaloo adaraa rabbii. Isitoo guddisaa. Eessa tuqama qoy? Bakka namni seena sana argite gastii sana seeniiti. Gastii seeniiti. Bakka gastii yeroo seente fuuldura maqaa keetii roga furee jirti sitti bu'e yookiin immoo tuqaa sadii jala jira tuqaa sadii sanatti bu'iti guddisi. Ammala tuqaa sadii bakka gastii tuqeetii yookiin immoo tuqaa sadii harka mirgaarra jiru. Itti bu'ii roga furee itti bu'i. Tuqaa sadii harka mirgaarra jala jiru sana tuqeetii roga furee fuuldura sana jirti bu'i. Ana kaku. Ya Rabbi kiya. Maaloo Rabbii. Maaloo naan sirreessitanuu adaraa Rabbii. Waan tokko duwwaa isiniin jedhee haasa'uu barbaada maaloo adaraa Rabbii. Waadaa tokko nuuf gale Zara. Namni ala jirus biyya keessa jirus uummanni jiru hundinuu si gargaarra jennee waadaa kan kee fudhanneerra. Sheexaana si bira jiru kana abbaa kan keetiif maatii uummata siif bo'u kanaaf jedhii fi daqiiqaa ammatti tooyibachuu qabdu ofirraa bakka dhiifte. Shafadhu uummata kana gammachiisuu qabda bakka hirriba rafuu qaba namni. Ilmi namaa Oromoodhaaf jedhee illee yoo jiraatte saballeef maatiilleef jettee yoo jiraatte. Natti hin bilbilinaa maaloo natti hin bilbilinaa warabbal kaabaa natti hin bilbilinaa bakka natti hin bilbilinaa ilaan namto bakka gargaarsa keessan hin barbaadu bakka hin dadhabe bakka addunyaa kanarra jiraachuun barbaadu warabbal kaabaa hin barbaadu bakka anatu hin barbaanne bakka addunyaa sobduu hin barbaadu bakka ijoollummaa koo fixeen jiraan bakka
dabbani seenan dadhabe bakka mubee warabbal kaaba mubee ko wallaahi dhiifama naa Gastiitti bu'iitti roga furee sii fuulduraa maqaa keetii jirtutti bu'i. Gastiitti bu'i. Gasti bakka jedhu bakka nama galchu sanatti bu'iiti. Roga furee wayii maqaa kee fuuldura jira. Roga furee sanatti bu'i sitti qorka mirgaarreertu. Gastiitti bu'i. Gastiitti irra buutee kaate. ani deeman Gastiitti buutee kaatee maqaa kee fuuldura roga furee jirti. Xiqqoo wayii fuuldura sana. allahu akbar la ilaha illallah muhammad rasulullah Kunoo laa. Ilaali. Argaarta. Gasti bakka jedhu kaatti buuta laa. Kunoo laa. Gastii bakka diimatee rogaatti bu'ee yeroo buute. Kunoo laa maqaa kee fuulduraa jala kana laa kunoo dhute. Ilaa. Akka kunoo. As guddeen. masa wallaalee gastima No keetirra gattu qimee viidiyoo keetirra gattu yoo gattu maal si fida yoo gattu no jijjiiraniira ni tiktaakii akkuma godhameera. Bakka gastii nama galchitu yeroo tutte nama galchuun isiiti. Fuuldura sana harka mirgaarraa roga furee bucuu wayii jira. Kibbiin isitti buuta kanuma. Bakka gastiitti buuta. Mube safara gaafadhu namni. Bakka ashirakkoo keenya. Si hunda keenya sirreeffadhu. Nu buusii ka'ee sirreeffadhu yookiin. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيزي لكو كيف أدوكش. لكو كيف تقول إيزي دي. Hunda buusii kalaas hunda buusii. Akkana waan dubbatachuu barbaadu dubbata. Abboon ofii yookiin tuttaa. ish amma gastiin an sirreessaa